nuumaafilleen gammachuudhaan irraa arafee fiduun qaba jee isin dhufee jira. Hordoftoonni nuumaafilleen baay'ee takka warri karaa komantiitiin nu gaafattan illee baay'ee takka galatoomaa isiniin jenna. Baaduleen dhaloota dawaadha malee nama miitee ta nama ajjeeftu hin jirtu. Nu ammoo lolliinii fi haalli itti walitti dhufnes haala diinummaa osoo hin taane haaluma dhalootummaati. Osoo isii waliin jireenya gaariitti hin seenin osoo isii tanaa'uu akka namatti wal qabatanii waliin fuula duratti utaaluu hin dandeenye dhibdee biroo gaafa fiddu namni kana sii fudhatu hin jiru. Haalli irra jiru ammoo hordoftootaa fi kabajamtoota keenya waa takka irra hin jiru. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota fi hordoftoota keenya shama akkam jirtan. Bakkuma jirtanii nageenyi rabbii guddaa isin biraa jiraatu isiniin jecha har'a isinirraa turree jirra deebinee jirra dhiifama nu godhaanuuf okkolchaa wanti isinirraa na tursiisalleen guddaan baay'inaan haala rakkoolee as keessa jirtuutu nu qaqqabee isinirraa nu tursiisaa ture jechuudha. Akkasuma maaliin deebite jechuun keessan hin oolu. Wanti deebineen tokko waadaa isinii galaatiin ture arafee fi beelusaas waan isin haasoytan irraayi maal keessa jiraniif akkam keessa jiran isa ji'uurraayi isaanillee haala keessa jiran kaa qabadhee kan isinii dhufuun taa jechuun yeroo hedduu isiniif waadaallee sesseenaa ture. Har'a arafee qabadhee dhufeetiin jira. Egaa arafees waan irra jiraniif haala irra keessa jiraniis sumarraa barraa inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu jennee alhamdulillah galata rabbii as geenye waa hunda keessaa dabarre as geenye isiniin jennaa galata rabbii as ga'uu waan guddaadha. Wanni keessa jirru gaa wanni banneef waan hedduudha. Dhimma hedduu tokkootu nu bachiise. Akkasuma jechuudha nuumaafilleen waan isinii ibse tokko ni qaba jeetii yaada. Walumaa galattuu jirtuu jennee alhamdulillah galata rabbii as geenye lubbuun as geenye jirra. Ulee nuumaafaa irraa illee hunaafneet akka dubbachuu jirra jechuudha. Rabbiif galanni haa ga'u amma hunuuf feeruzaalleen alhamdulillah galata rabbii wajjiin jirra. Urjii immoo wal quban qabnu alhamdulillah galata rabbiiti. Waan akkasiitiin isiniin jaa nuumaaf gaa sababaan urjii fuudhetti dhukkeen irraa kaase haa ta'uuti malee garuu rabbiin gaa nu baasee jira alhamdulillah galata rabbii waa takka hin taane gaa uleen lafee hin cabsitu gaa'ee lafee waan hin cabne numa jirra hun alhamdulillah. Ayi galata isaati inshallah uleen numaaf miti yeroo sana haala san ta'e gorsa malee anaa miti baay'ee naan gorsite garuu feerusaa maaliif na dhiite garuu feerusaa maal godheen sitti dhiise moo feerusaan bishaan nanneeytee na dandamte isin baan sanaa waan laaftu waan laaftu akkamitti amma sanaa suufin maaliif waan laaftuudha isin sanii maaliif nama aaree jiru nama jechuun jaalalumatee keessa dhukkubsatee haala hedduu keessa seenee sababa sanirraa waamee ka keessa ka turre ati immoo osoo sanirra jiru san mara tahee deeme yeroo san dhufte akkam taanaanu akka biraati san ani laaftuma inshallah khayriidha alhamdulillah hundumaa dandamanne as geenye arafelleen kunoo isa wajji jira. Kanaagaa kana qofaa miti rakkooleen lafa tana keessa jirtu baay'eedha. Rakkoo baay'eedha. Hunduma kaameraa irra dhaabanii yoo waraaban taate waan hedduu nama gaddisiisaa qalbii nama cabsaa waa hedduutu jira. Inshallah khayri rabbi haa godhu hundumaafuu ammaan tana alhamdulillah arafeelleen kunoo hin duune abirafee hin du'e jira janiitii namni hedduu yaaddaa jira. Maaliif hin du'e ganaan umrii dheertuu jiraadhaati gaa uleen teessinumaan hin goone moo alhamdulillah beetiin jira. Uleen dhaloota asumaanii waan jechuu barbaadu uleen dhaloota dawaadha malee nama miitee ta nama ajjeeftu hin jirtu. Nu ammoo lolliinii fi haalli itti walitti dhufnes haala diinummaa osoo hin taane haaluma dhalootummaati. Dhalli ofii yoo jallatte immoo abbaan akkatti qajeelfatu qabaachuma qaba. Sanii fi malee ta diinummaa dillisan hin jirtu. Hundumaafuu alhamdulillahi as geenye waan jugaa isaatu isinirraa tutturee jira waan irra jirus waan isinitti himuu isaatu beeka jechuu barbaadeet inshallah khayriidha. Akkasii gaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya wanni irra jiru waan guddaadha inshallah rabbii yoo taate jechuudha.
fayyaa qabaachuun waan guddaadha. Rakkoo dila kana keessa dabarree as ga'uun keenya alhamdulillah galata rabbiitii jennee rabbiif galata galchina. Itti aansuudhaan immoo ammas ka dalaga irratti illee deddeebinee haala jiru hunda mimijjeessaa jirra inshaallah biiznillah jechuudha. Rabbiif galanni haa ga'u. Akkasuma nuumaafilleen gammachuudhaan irraa arafee fiduun qaba jee isin dhufee jira. Hordoftoonni nuumaafilleen baay'ee takka warri karaa komantiitiin nu gaafattan illee baay'ee takka galatoomaa isiniin jenna. Kanaaf lubbuun numa jirraa alhamdulillah galata rabbii as keenya isiniin jenna. Jiraachuu waan guddaadha. Namni jiru waan hunda argaa. Garuu badii balleessinee tana dura balleessineef illee nuuf galchaa dhiifama nu godhaa isiniin jenna. Maaliif namni ilmi namaa tokko ni balleessaa obboleessi nurra guddaalleen akkasitti nu gorsee yookaan nu qixaaxee yookaan nu tumee karatti nu deebisee jiraachuun duraan jajallannee turre jallachuun gaammas haruullee hin dhayne harkaallee hin baane gaamma harka kennanneetuma jiraachuu jirra. Eessa dhayna bakka hin dhaynu takka illee nu hin jirru nu maatu wal qabaa jee innilleen akkasitti nu gorsuudhaaf akkasitti wat nu godhe jenna gaa hordoftoota keenya akkanan isiniin jaan akka mataa hiyyatti. Inshallah alhamdulillah inni guddaan fayyaadha. Ammallee waan jechuu barbaadu namni gaafa waa hunda harkaas darbee karaa hundatti deeme ofuma dhibe malee naman dhibu. Namni gaafa gartee harka keetitti oole hedduu si dhiba jechuudha. Ammallee wanti numaaf dhibdu hedduutu jira. Inshallah du'aa hin godhaa isin jechuu barbaade asumaan. Maaliif jennaani wanti taame hunda quba qabdanii addaan babaasee wanti isinitti himu jiru. Inni guddaan ka jiru maaliif wanti dur hin jirre ta'uu mamte hin jirtu. Garuu ulaagaa isiisan guutuu dhabuu faadhaatutu rakkoo ta'ee rakkoo san mara keessa nu fide malee jechuu barbaade. Inshallah wantoota ta'e kana hunda gaa kataasise dhaloota keenya kun hundi walitti dhufe feeruu isaanis akkuma naaf dhaloota arafeenis urjiin sanis akkasuma jechuudha. Walumaa galatti hundi isaaniiti. Inshallah haalli hunduu ka dhufe serdhablummaan haa ta'u lagaa guutuudha dhabuulleen ka dhufe haa jiraatu. Erga tahee innis asitti gaa haalamma ibsu kanaa fi gartee harka keenyatti oole inni nu fuula keenya dura jirtus baay'ee na yaachisaa jirti jechuudha. Ani gama kootiin maaliif beeki dubbii waan takka namaatu siinjaa takka abbaa ofiin jaajan ani sanumaafin ofiin jechuutti jira. Inshallah hundumaa rabbi haalaan haa laaffisu nuuf haa laaffisu du'aadhaan nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Arafeenis hin duune kunoo ni jira kana ta'u jira. Anafa uleedhaan ajjeeftanii jirtan jaal. Lubbuun baadiyyaa hordoftoota keenya galatooma wallahi. Namni hedduun kaati dile san waalaa gara laafummaan Oromoodhaa daangaan qabdu. Qiiman namiitanii waan ati goote san mara kanuma beekan. Ammaan tanuun oolee muuxannee akka jawwee keessaa baane. Kanaafuu innis jira kanaatu taa'u jira inshallah isni rabbiitiin waan ta'e takka illee hin qabu alhamdulillahi. Inshallah fuula dura dheeraaf dogoggoroota akkanaa ka dhufullee rabbi nutti hin deebisin jenna. Kaan gaa waan irra jiran ammaan tana xiqqoo ulleen adda bubbullee jirra. Inshallah isaanumarraa barra ammayyee waan jira hunda feeruzaan waa. Anammoo waan jira bar jaartii xiqqoo na dhoorkitanii nagaan hin feeruzaa wajjin jiraachuu jira. Yoo ammaas feeruzaa wajjin jiraatin haattan immoo ifirraas hin dhoorku waa karab beetuma. Jaartii xiqqoo si dhoorkanii sanuti. Eena dhoorkitan walitti dhufuu hin dandeessanii akkami fuutee amma jaartiin xiyya sodaafuu akkami isin bira dhufti. Akkam jennee jaartii xiqqoo si dhoorkanii maqaan hin balleessin gaanu bira teessee kunoo talatanii nan. An dhugaana bira jirtu takkanaa bara. Dhugaana ni qabu kana. Akkanitti dhugaana qabu sitti immoo fakkeenyaaf urjiin takkaa si hojii dhuftee takkaa viidiyoo hojii waraabdanii. Sa'eessattuu agarra nutuu hin beenyu. Tole nama hin beekne ni bartan gaa. Nama hin beekne kabaran. Namni ulaagaa jechuun akka heeraa fi aadaa teenyalletti ilma namaa dhugaadha. Wal baruun ni jira. Akkaataa itti namni kun wal baruutu jira. Haala hunda tasgabbeessitee ati wal nun barsiifne. Nus isiin beeku, anamma isiin beeku. Ta beeku feerusaadha. Feerusaas haala san keessatti walitti dhufne haala sanirraa osoo
taanirraa taanitti waliin buunu ibidda meeqa keessa osoo deemnu haalli hundi anuu dhibamee jechuu bakka sanirraa buqqisee of bira isin as fide sanirraan ammaas ibidda biroo nutti qabsiifte ati hayyee namaan hin beenye nama akkaattutti waliin deemtanii atuu bakka isin nu jalaa hubaddee karaa teessee waa waraabdu hin beenye eessattiin isii waliin arkamee isiidhaan wal baree tabiroo haasa'an eegaa ulaagaan ittiin wal baru hootamtuutu jira. Jaartii jalqabaa abbaan si dhale yookaan immoo abbaan kee jechuun abbaan si dhale sitti ni fuudha. Ta lammaffaa immoo abbaa barbaaddatee fuudha. Ani barbaaddadheetiin fuudhe. Isiniin hin gayanne garuu immoo hogguu waliin isin barsiise jee isinif fidu isin karaa uleetiin naddeemtan karaa na barbaaduutiin isii taatu akka waan biraa itti himaniititti lolti mana keessa teessee. Nu akkam jenneeti maaliif fuutaa jennee si lolli. Maaliif fuutaa osoo hin ta'in maaliif osoo hin himin fuutaa waan jedhamu tokko. Deebii ammaas Feeyiruzaa gaafa sanitti yeroo san keessa qabamtee dhukkubsatte santutu goolii naggalche. Maaliif yoo ta'e jaartiin tamana jirtu osoo takkaawan jiraachisin lama fuutaayii akka mucaa akkanaa kana heerumtanii maraataadha isin ni maraattanii jaaniin isaaniin ba'a. Eenyuun. Hordoftoonni kaa Eenyuun jaa. Feeyiruzaa fi isiidhaan ati hiikii Feeyiruzaa qofaa sii taafa jaan jaartiin allafee maallaqaan fuudhee jiru. Ta'e ilmaan hundi hojii galchite. Isaanis waanuma beekan siin jaan ammas namni kun namni waan beeku akkasi fakkaatee jechuu qabdu. qabdu. Fakkaate jaa fakkeenyaaf ammaa ati fuutee jirta jaartii duraan qabda ilmaan waliin qabdan maatii waliin qabdan isii waliin jireenya keessan gaggeeffataa jirtan akkasii mire namni kasiin jiru jaartumatee tana waliin jireenya gaarii akka jiraattu siif hawwa. Osoo isii waliin jireenya gaariitti hin seenin osoo isii tanaa'uu akka namatti wal qabatanii waliin fuula duratti utaaluu hin dandeenye dhibdee biroo gaafa fiddu namni kana sii fudhatu hin jiru gaa. An akkan fuula dura utaaluu danda'u beekeeti beekaroo kan isii fuudhe. Garuu dubbiin karantaan inni dhufte. Duuba yoo beekte maa waliin nayita amma waliin naqaadha ammaas. Walitti nayina marii gaafa sanii keessatti nama hedduun hin mari'adhe. Dabarte sun hundi. Ati ammallee dogoggora kee barattee jirta. Tole dogoggora kiyya fuudhuudha dho'isatti fuudhuudha. Haa ta'u amma mee akkamittiin jiraachuu danda'ee jaartii lama wajjin yookaan takka wajjin yookaan sadii wajjin shari'aan hanga afuritti hayyamtee akkamittiin hin danda'ame. Shari'aan dhugaadha hanga afuritti hayyamte. Garuu shari'aan akka jettee hayyamteetu jira. Isii duraan qabdu san kaa waan isiin barbaaddu hunda guuttee fi si galee gammachiiftee gammachuudhaan kaa waa hunda waan silaa isiin feetu osoo itti hanqisiin guutee fi san booda immoo sanuu godheef jettee kaa tarkaanfattee karaa biroo osoo hin deemne isii waliin mariidhaan kaa hayyamaa yoo itti seente gaariidha jechuudha. Ayyeega akkas taanaan Feeyiruzaa wajjin wal mari'adheetiin ta'urjii akkasuma dhiisee hanqaan gartee jiruu jaartii lammaffaa dabalachuu danda'utti usee taa'ee haala kiyya mijjeeffadhee urjiidhaan walitti deebine jechuudha. Kan amma akkasiin jechuu kiyyaa miti. Ayyee akkamitu? Isuma ta'erraa waasii dubbachuu jira malee amma haarawatti deebi'ee akkana ta'ee kana akka jettuuf yookaan akkasiin jechuu kiyyaa fi miti. Amma shari'aan afur hayyamtee ati naan jette. Fuudheetiin jira duubaan akkamiin tahaa jette amma. Dhugaa shari'aan afuran hayyamtee jirti. Hayyamuun afuranii ta dura qabdu sanii waliin gartee gammachiiftee waa hundaa gurguurtee fi shaashaa jettee jiree gaarii waliin jiraachaa yaada irraa baaftee jechuu irraa dhiiftee sanii achitti isii sana hayyamsiiftee wanti ta biroo si galchuu yoo jiraate itti galuu dafeetiin siin jee kasanirraa hafe immoo akkaataan nuti immaan tana goonu kun akkaataa shari'aa sanii miti. Akkaataa inumaa dhiibbaa ka nurra fidaa shari'aa tanallee faalleessaa jechuun maaliif jennaani isii dura qabnu saniifuu hin tolle gammachiifne maaliif rarra'aadha jirra jechuun osoo rarra'aa jirru rarra'aa biroo yeroo itti finne
gaarii innummaan kun faallaa waan saniiti. Kanaaf amma wanni taate jenna hayyee taate inshaallah taate maa taate hin jedhanii waan ta'e akkatti dhumtu rabbii nuuni beeka haa nu dhibduu malee isan dhibduu nuunillee dhimin jenna kheyriidha. Amma san keessa deddeemnee hedduu haasa'uu hin fedhan waan hordoftootaan jettuu fi haala irra jirtanii fi kanuma yoo ibsitee fi an haalli irra jiru amma hordoftootaa fi kabajamtoota keenya haalli irra jiru urjii wajjin hin jiru walillee nagarre amma feeruza wajjin jira garuu miskiina kana akkanumatti inni isaa miskiina kana garana nyaatu jirti immoo garasi nyaatu jirti eega akkami garasi nyaatu jirti akkami garana nyaanne fuudhe akkaan fuudhettu fuudhe akkaan fuudhettu khalaasan fuuni kiyya waluma dhaabbatu taate feeruzatti ni malee jettee gaa walumatti aboonaas akkanaan dhaaba malee kamiin godhatu giseen tan fuudhe hojii waan hedduu tokko jira ati ammaan tana laa namni yeroo waan takka badii takka dalage badii gubbaan dabalaan deemu hayyee badiin inni isa akkaan itti badii dhiisu san fala kaa'uu qabdan gaa isinis fala akkaan itti badii firraa dhiisu fala barnu dubbiin keessa taa'u jira rabbiin nurraa haa maali fala isiidhaa nurraa haa kaa'u jenna inshaallah rabbi nurraa xumuratti haa godhu fala rabbi nurraatti haa godhu inshaallah du'aayii godhanna mee hordoftoota waan jettu yoo qabaatte oomajiini inshaallah mee itti deebina amma keessa nu ooftee maas girfa birootti nu nagini keessa turre ani gaa hordoftoota keenya wanni isin jiru fayyaa qabaachuun kiyya waan guddaadha alhamdulillah rabbil alamin naga qabna anaa fi nuumaa fi feeruzaa hundi keenya hojii irraa feeruzaa illee nama bakka biraa jirti inshaallah yoo rabbiin jee wal arginaa ni jirraa jirtuu jennee gaa alhamdulillah galata rabbii fayyaa qabaatanii jiraachuun eessa bada warri jettanii karaa komantiitiin keessaan bilbiltanii nu gaafattanii isallee gaafattan hedduu takka galatoomaa isiniin jennaa hin duune ni jirraa arras boris ni jira alhamdulillah rabbil alamin akka dhabattuu akka itti jirru keessattuu numa jira alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'uun jaammaan alhamdulillah ni guddaan fayyaa qabaachuudha. Hayyee akkasii hordoftootaaf daawwattoota keenyaa akkuma gaa ilaalaa argaa jirtan kana ammas waan keessa jiru irraa waa hubattanii isarrallee waan hubattanii qabdan jechuu barbaadeeti walumaa galattuu inshaallah hundumaafuu bakka jirtanii du'aa nu godhaa amtu nurraa qabu haalli lafa nuti keessa jirru kun walumaa galattuu ulfaataadha nama ni yaadu gaa rakkoo naqa. Inshaallah hundumaahu keessa nu haa baasu hundumaahu rabbi nuuf haa qajeelchu du'aa nu godhaa arraa isinirraa turuu keenyaa fi waadaa isinii seenisanii fi gartee isallee qabadhee isinii dhufee jira inshaallah hundumaafu wanta jiru fuula duraaf waliin ka ilaallu ta'a bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii guddaadhaa isin bira haa jiraatu gartee jaalaltu oromummaa onnee irraa kaate bakka jirtanitti hurjettee isin biraa geessu isiniin ja'a jirra eessattuu isin jala waa taanee hin banne haala nu qabe qofaan nu bachiisee jirra jechuuf isinitti as baanee jirra harafeellee kun warraan tara wal isin garsiiseetiin jira haala keessa jiruus waan inni haasa'urraas waa hubattan jeetiin abdii qaba. Egaa isinitti hin dheeradhu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu baay hanga qophii birootii walitti deebinuun isiniin jira.